tokko keessatti dhiigdanii wareegamatti kafaltanii yeroo keessan aarsaa gootanii waan qabdan hundumaatti wareegdaniiti. Guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Daawud Ibsaas guyyaa har'aa kana arguu isaatiif akka inni gammadu nan beeka. Waggoota hedduu dura jaalawwansaa wajjiniin wayita summii liqimsanii summii nyaatanii jaalawwansaa achumaan wayita hafan sana Rabbi isammuu biraa hambisee guyyaa har'aa kana akka inni argu waan isa taasiseef dhugaadhuma baay'ee nama carra qabeessa jedhee tayyaata. Utuu gaafa sana innis jaalawwansaa wajjin deemeera ta'e guyyaa har'aa kana argu ture. Kanaaf obboloowwan koo waan jedhan nama dhiba waan jedhan nama rakkisa bakka kanatti garuu Rabbi baga guyyaa har'aa kanaan dhugeen isiniin jedha. Yeroo keenya kanaan booda qabaannu obboloon tokko wanna tokko isinitti dubbachuu danda'u garuu waan hin jedhu naamusa keenya qabannee akkuma amma jirruun naamusa kanaan duras addunyaa irratti agarsiisaa turreen akkuma addunyaan itti ragaa nuu bahaa tureen haga sagantaa keenya xumurrutti tasgabbiidhaan ulfina walii kennuudhaan walii oowuudhaan nagaadhaan akka xumurran adaraa isiniin jedha. Fayyaataa galatoomaa yeroon kun yeroo gaarii nuuf haa ta'u hunduma keenya. As geenye itti baanne